waan babbareedaa dargaggoota dandeettii olaanaa qaban keessa rabbiin amma rahmataa godhuu fi goota keenya Haacaaluu Hundeessaa rabbiin rahmataa godhuuf inni isa keessattiin Ali Birraa farka isa keessa nirra xiqqaa ta'ullee hedduu guddatee isa keessaan jiraan akka wannaa ta'e dhugaa maqaa rabbii soo jechuun ani amma Ali Birraan kuni akkasitti tattaafatee maal jee garuu wannuma keessa akka haadhaatitti na ta'e jechuu dandeessa. Gaa hojii wanna Haacaaluun martiist nama Ali Birraa sila Ali Birraa odoo Haacaaluun hin duunetti sila Ali Birraa bakka isaa deemee hangas takkatti hin laala madaalii ilmaan Oromoo hundaa'u wanna madoofnee waan jiru waan Ali Birraa himuudhaaf Haacaaluu dubbachuu dhabuun anaaf wannoodha akka sirriidhaa miti. Ali Birraa ibsuudhaaf maqaa Haacaaluu qofti dha'uu nu gahaadha. Akkas isuma keessaan jiraa'u sila inni kan Ali Birraa keessa jiraatu jedhamu garagalchaadha ta'e. Ali Birraan Haacaaluu keessa jira. Akkas jechuu kooti. Ali Birraan Haacaaluu keessatti akka jiraatu ka taasise immoo Ali Birraa mataa isaati kana. Egaa amma bar dubbiin akkas taate. Waanuma facaaste haammattee jechuudha. Waan inni haammadheen facaase. Garan galchuun waan facaaste haammatteeti